Shamaa akkam jirtu maqaan kiyya Kadir Hajjiin jedhama namoota nan beekne fi kanin jiraadhu biyya Awustiraaliyaati. Erga Awustiraaliyaa dhufee waggaa 16 turee jira. Social media kanaaf haarawaa miti miidiyaa hawaasaa kanarratti yeroo baay'ee ni socho'a. Biyya kana erga dhufee biyya Awustiraaliyaa kanallee FM afaan Oromoo jira ture magaalaa kanaaf kadabru. Magaalaa kan keessatti FM afaan Oromoo sun keessatti hirmaadhee hojjechaa ture jechuudha bara 2010 jechuudha akka lakkoofsa Awurooppaatti. FM sun irrattis haala gaariidhaan hirmaachaa ture jechuudha. Marree kanaafuu social media haaraa miti Facebook irrattis ni jira ammoo TikTok illee accountii ni qaba. Bakkuno YouTube channel karaa kanaatiin dhufee jira vloogii garagaraa hojjechuuf jechuudha. Asirraa haga biyya ga'utti waan akkana qunnamu vloogin asirratti dalaguu fi kanaafuu channel kanarratti vloogii garagaraa waa'ee jiruu wal qabatee waa'ee jireenyatti wal qabatee waa'ee life kooti asirratti isin dabarsa. Biyyattis gaafa jiru barataa ture barataa University Finfinnee ture achi baradhee dalagaa osoo dalagaa jiru jidduun biyya kana dhufee ergaas dhufee yeroo lama biyya deemee jira. Bara 2015 fi bara 2017 jechuudha akka lakkoofsa faranjiitti. Marree channel kana namoonni haaraa taatan subscribe godhaa, like illee godhaa ammoo share illee walii godhaa. Subscribe gochuudhaan na wajjin na hordoftoota kabajamtoota koo marree hanga video biraatti wal agarratti videoon kun